Mako, gattira biyya koo, Yesuus dhufeera. Yesuus dhufeera. Duraaneessa ture gaatiraan dhadhalate moo Yesuus dhadhalate? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleewwan kiyya Islaamaa guutuu addunyaa keessatti argamtan ilmaan Oromoo hordoftootni amantaa biraa yooyyaa nagaa jedheen jira. Dubbii kiyya keessatti wanti naaf hubachuu qabdanu amantaa kamiifuu kabajaan qabaa. Amantaan hordofummoo dhuunfaatti qabaa. Namuu jechuudha akka Oromootti Oromummaa waliin qabna amantaan kan dhuunfaati. Obboleessi keenya kun dhiyeenya kana boottiidhumaan jechuudha beete boottiidhumaan sireerra ba'ee rafu malee jedhee miidiyaa kana olii gadi akkas goggodaa jira. Beekamtiidhaaf haa ta'uu dhuguma amanee asa'uu duraan macaafa qulqulluu gubaa ture. Chiikee ammoo ani Yesuusiidha gooftaa Yesuusii maaliidha akka waan Yesuusiin dhalatee wayiitti jechuudha. Anyways waan tokko jechuun kan hin barbaadu obboleesso jimmi kee gaatiraan kee kabajaan si jiraachifteetti si guddifteetti nama si gooteetti kabaja gochuu qabda you should respect jalqabarratti jechuudha. Taansuudhaan ammoo jimmi jechuudha bara addunyaan qaroomee ragaadhaaf ragaa qofarratti dippendi ta'ee waa kamiyyuu amanuu fi amansiisuu keessa jiru keessatti dhiisiiti. Kaleessa bara jechuudha wallaalumaa keessayyuu diin islaamiin dahoo ta'ee gaachana ta'ee namni asirratti argaa jirtu kun mootii Abbaa Jifaar King Abbaa Jifaar Abbaa Gomol jedhamu. Tolee obboleessu na dhageessa miti kolkoloo. Namni kun jechuudha musliimonni jimma qofa keessa miti Itoophiyaa keessatti even East Africa keessatti rakkoon mootummoota sirna yeroo sanan turan hin jibbiinsa islaamummaa qabaniin miidhaan yeroo irratti gahu jimmatti baqataa turan. Seenaa qoradhu deemi osoo hin baratin osoo hin dubbisin akka wadala harree halaakuun bu'aan qabu. Yeroon kana jedhu amantaa tuquudhaaf miti. Situ akkas gochiisaa jira amanticha jechuudha. So jalqaba qoradhu amantaatti hidhatte tokko beekteetti hidhatteedhaa fi faayidaadhaaf dhaqxee yookaan ammoo ergama qabaatti hidhattee dhoowwan kan na'u. Wanti irraa beeknu hin jiru sun biizinasa keenya miti. Siif qofa irratti hundaa'a. Amantaa fedhe hordofuu namuu mirga isaati. Garuu jimma koo geeraa koo gaattiraa koo kottaa gara Yesuusii dhufeera. Daa'imni anguma ofii nyaattu afaan nama keessi jedha Oromooni. Yeroo waa wa'ii safarru anguma laagaa yookaan baqqaallaa yookaan qoonqoon keenya kun fudhachuu danda'u namni hunduu afaan kaayyata jennee yaadna yoo ta'e xiqqummaa keenya ibsa. Tole jimma jechuun biyya mootii Abbaa Jifaar biyya har'a osoo hin taane yeroo geejjibni hin jirre yeroo tiraanspoorteeshinii teeknooloojiin hin jirre diin islaamiin babal'iftee qabattee itti amantee jechuudha. Hawaasa hordoftoota amantaa naannoo kamii wajjinuu kabajaaf jaalalaan jiraattudha. Kanaafuu ati ofii keetiif waan amante ofii keetiif irratti hojjedhu malee jimma koo maalii koo migirte sooko. Yaaki yeroo nama keessa jirru yeroo kamiiti ilmi namaa kun namummaarraa harrummaa beekumsarraa wallaalummaa fayyummaarraa maraatummaa miidiyaan kun jedhee maraataaf fayyaa dhukkubsataaf fayyaa beekaaf wallaalaa xiqqaaf guddaa gootaaf oota waliin wallaalchisee mataa miila hudhabsiise. Kanaaf hanguma